Dirree Wood subscribe qofa godhuudhaan nu gargaara. Mora barreessaa fi qopheessaan Sharmaarkee Adam. Way ajaiba maaluma uummanni Moraatana namni hoggaa mana fichaanii seen akkami bishaan malee mana fichaanii seen ish ummatu moollaa kanarraa akka taanu dhabneewu maaluma warri Moraatana yaa hamdiyaa maaluma taate maalin hin ta'in abbaa Jamaal ummatuma Moraatanarraa akka taanu wallaalle namni akkami bishaan malee mana fichaanii seen joolleedha akka hin jenne Moraa keessa joollee xixiqqoon hin jirtu yaa tana taatu dhiisi laaftuudha akkamiin laaftu Shuruf kan mana fichaanii taa'u nu kuttee mataa nu garagalchite. Bar wannini laaftuudha siin jeef yoo nu mani jiraami keessummaan ta'e tan dhaabbiin qabne tuni yoo kan haftu taate manni fincaanii kunis gaa shuruf kaa'us ni dhaabaa beeki. Haay abbaa Jamaal akkam jechuu feetasa anuma arrabsu feete akkam maal jechuu keeti nam kudhata kaa'oliin Moraatana keessa galaa. Keessumu mana bira dhuftuu fi waruma mana xiyyaatiitu sagaraa jeesa. Mee eenyufaa bira kaa keessummaan tan yeroo hunda addaan hin cinne mee eenyufaa bira kaa warraa sallafuu kanaas kunoo har'a inumaatu ayyaana nama lamaa sadi dhufee bagattiin si gahee jechaadhaa jiraan malee mee takkaa keessummaan mana isii dhufte mana fincaanii kana fayyadamtee ni beeyti. Meeta keessummaa achuma dhiisi sagaraa akkanatti mataa nu garagalchitu tanaaf. Maali furmaanni maal godhu qabna irraa wal mari'achuu qabna gaamma. Eega akkana jette gaariidha. Meega uummanni ollaatiis haa dhufanii isaanis yaamnee mana fincaanii kana akkamitti akka qulqulleessuu qabnu irraa wal mari'annee. Ani garuu yaada takkaan qaba. Maali silaa yaadni kee? Namoota Moraatana keessa galuun darraa nama mana fichaanii kana fayyadamurraa yoo qarshii 200 guurree mana fichaanii kana qulqulleessinee silaa eegaa haruma yaadni kee garuu eenyuutu 200 kafala jetteeti. Maan kafalle manni fichaanii mana jireenyaa daran qulqullaa'uu qaba. Arabni numaatu bar mana fichaanii kana akka malee faarsa. Beeturraa jee yaama. Kanaafu ni kafalan lakki asinan sodaatin. Duuba nu keessa way arabni jira. Mee abbaa Jamaal ifuma teetirraa eegali 200 numa baasi. Ani hundarraa hin guura. Wallahi gaani 200 waan dandayu hanga isin baaftan numaan baasamee duragaa uummatarraa guuri tatiyyaatti deebinai. Duuba amma garam deemta? Ganda sintaayyoo kanaan dhaqamee baga ittiin sigeelleen jenneeni inni taatu na yaame isa bira dhaqeetiin as deebi'aan turu. Haaya gaamee gizee gabbaatee uluma san cufi qilleensuma kana dadhabne. Hello Hamdiya. Hoi Ibrahim. Eessa jirta hoo? Manaan jira. Tole laakanarran dhufu na eegin. Maal yoo isa nyaata? Saayiba kee tokkotu naaf hiree isa biraa nyaachuufi. Haaya eegan dhufne laaqana gaarii siif haa ta'u. Dhiifama garuu. Homaa rakkoon qabu. Haayee nageetti. Haaya nageetti. Haay ajaa'iba akkam jaarsaa fi jaartii walumaan afeeranii beena. Maaluma saayibni isaa kophaa isaa afeeru kunoo isa hoo ajaa'iba saayibni isaa afeere jaartii mana dhiisee saayiba isaa bira dhaqu way ajaa'iba. Haay biraanuu naa dhufe way arra jijjigaa deemu jira maallaqa mana fichaanii yoon jee gaafadhe nattuun konnu meenumaan gaafadha akkuma fedhe haa ta'u. Ani maqaan kiyya Birhaanuu jiruutiya hodhu dadhabus huccuu namaa nin hodha. Maali Biraanuu maal taate? Nama maal ta'een fakkaadha. Maaliifii naasoo jirtaa bar? Jiruutu akkana na godha. Mee amma tajiruu teetii dhiisi? Tajiruu teetiin haasawa. Tajiruuti yaa maal irraa soita? Amma maallaqa mana fichaanii waliin baasaa jaaniiti. Qarshii 200 mee lafa kaayi mana fichaanii qulqulleessuu deemna. Maallaqa mana fincaanii
qarshii 200 ani akkamit si wajjin 200 walqixa khafala هاي كمتن قفل لاتنا ما ندى ati mana khaysa nama sagali oli jira توهو nama sagalan sagara fayyadamu fi ana nama takka mana takkara waan sagara dhayne gannayn walqixa أكم تشوفي تسا انقفل يتشوفيتي ani amma booda maqaaqiyyana qaasin eenyumaatu ati mooratana akka durabutu taatisi godhe yoo feete sagaraaqii khubana basi khay anu nin harda maal jette dhageyse qonyerra guurta mooma daabaranneete ashawaa geesta sen dhebu haay akkas taanaa waliif teenye deem nin deema namni na dhorku hin jiru an duraanuun beeke akka biraanuun hin kafalle yoo xiyyaatii namtichi kun ni dalagata akka ajaa'ibatti huccoodhata mana isaa laaltu mana hin fakkaatu dhaabu waliif teenye Abbaa Jamaal dhuftee dhufe akkami ummata kanarraa guurtee maallaqa guure anumaaf hafe namni hoggaa buusii akkanaa kanna namarraa guuru dura dursoodhaa bar eefumarraa hiikan jalqabu akkamisaati maaliif hin buusin moo ati eega hundarraa guurte booda yoo irrate qofa itti guuttu lakki ani hanga Ibrahim kuyya dhufuun eegu jira maallaqa harkaan qabu haay sila Ibrahim jiraate mata dure ana kaayami yaaboo Ibrahim jannaan wahina yaadachiifte yaaboo reefu anumaa mana firiidhaa baga ittiin sigee foggaan dhaqu kunoo firiidhaatu naa hime odoo har'a Ibrahim hin jiraanne ayyaanni ayyaanaa hunatti hin fakkaatu jettee isii isa galateeffattu natti himaa turte firii firuma teenya tana wani laaqanan dhufu naan jeef lakkii ani hoggaan firii bira dhaqu isallee waan garre wallaahi duuboo akka isiin ayyaana malee mana qullaa keeysa taa'uu turte inni itti dhufee rakkoo isii agarraan waan ayyaanaaf isii barbaachisu akka godheef natti himtee bar hay ani asii 200 dhabeetni seegu jira inni ganda hundarra deemee maallaqa yeroo jira naan jeeha wallaahi rabbi isaaf haa godhu namni miskiina guyyaa akka irraa kanaan gammachiise rabbirraayis qooda qabaa beeki Abbaa Jamaal mee callisi kuta kanarraa hello isa jirta ganda ollaatiin jira ganda inumaa ganda ollaa bakka jirtu si dhageetiin jira yaa dhaabbata khayrii mee dafii mana naa kottu dafisiin barbaada amma maal reefu mana gaas hin dubbisne maal taate amma kottuun si jee amma kottu haaya tasgabbaa'imee hin dhufaa dafee way gubadhee ana ajaa'ibni na qabatee usaame haaya dhuftee yaa abbaa mana kiyyaa qaali maaltu maalte bakka ati jirtu waan hin ta'initu jira haay yoo kiyyaa ganama nagaan si dhiisee hin deemne na dhiistee deemtus eessa oolte ati eessaan oole ati naa himi kaa bakka oolte yaa dhaabbata khayrii inni joo gandarra deemaa hanqullaa yeroo jirta haay eenyu haasoo akkanaa kasi haasa'e ni beeytaatu nama hiruu turteef maaliif na gaafatta annamaan hireef takka hin qabu firii mana isii bagatti singeef ugaan dhaqu isii rakkattee mana keessa taa'uun arkee waan ayyaana itti godhattu waanuma xiqqoo takkaan gargaaree haaya boo achi boodoo sanuma wanni biraa maali wanni naan godhe haay firii rakkattee mana keessa teessis ati akkamii osoo na wajji waliin mari'atin deemtee waan fedhinnaa keetii goota ollaa kiyya kan rakkate osoon ijaan arkuu garaan na dadhabee bira kutuu tanaafiin isii gargaaree garuu dhifama naa godhi osoon si wal mareenne godhuu kiyyaaf boodaas dhufee si himuun nama taajeetii bar taatullee Ibrahim kiyya naan mari'achuu qabda anilleen silaa waan biraa isiniin gargaara dhugaa keetii amdiyaatiyya silaa si wal mari'achuun qaba misoomni dhalaan kasan jirre misoomaa miti jaamaami akkasii silaa siin mari'achuun qaba ture way ani gubadhe way anna dhiisa eenyu hiyyeessa biraanuudha sagalee isaatiin dhageessu maal ta'e biraanuun mee khayrii ilaallaa maalittiin isaa beeka ani akkan ta'u dhabe
way guyyaa ayyaanaatti mana kana way ani gubadhe way ani gubadhe Biraanuu maal taate? way waan hin ta'in qabu. maal taate? Os afaan kee qabanarra afaan kee. Guyyaa ayyaanaatiin kophaan taa'ee koptummaan na dhagaame jechuukeeti. Lakki an kophaan jiru Mora guddaa tanas ni wajjin jira. Way gubadhe nadhis. Duba maal taate dubbadhu kaa? Dhiisnu raawwan akkana joof naa galee. Maal inni? Nuti warri mooraa kana keessa galu qarshii 200 waliif baafne mana fincaanii kana firraa qulqulleessuudhaaf walii gallee turre. Duba hoo? Inni hin baasu joo ani isa garaa kiyya kophaatti naa baasaawii ni naradhaa. Way Biraanuunis ajaa'ibuma qaba. Duba amma kanaatu isa aarsaa? Lakki qooda isaatiin baaltiin naqee mana kaayee fi nagartuu kunochi. Alla yaa hamdii akkana godhuun qabdu ture. Duuba silaa akkam godhuun nurra ture. Suutuma jettanii raafutanis bar nama kanna ture. Yaa inni nama kannumsiidis. Biraanuun ni beeynaami amata meeqa mooraa takka hojii galle. Duba amma akka ati gootu kun sirriidha. Hiisilaa akkamiin godhe duba? Dhugumatti hamdii akkana godhuun qabdu ture. Guyyaan ayyaanaatti namni wal gammachiisa malee akkanatti wal mufachiisuun qabu ture. Na aarsee bar. Yoo akka fadese aarseellee akkana godhuun qabdu ture. Amma laal namichi kun mufatee jiraati. Dhiifama gaafadhu. Akkamittiin dhiifama isa gaafadha? Hamdiya namni kabajaa qabu. Namni ulfaataan nama badii isaa beekee dhiifama nama gaafatu. Kanaafuu dhiifama gaafadhu guyyaan ayyaana. Dhugaa keeti Ibrahim. Biraanuu dhiifama si balleesseetiin jira. Laki anu amma if keessa gizeen deebi'u abbaan badii ana sila waan warri ollaatti amane dhibba lamaan san niin qaba sila anis kafaluun qaba turre bar. Manne faccaanee kuni nuti hundaatti fayyadamu kafaluun qaba ture. Amma hamdiya gamas deemii irraa harii. Tole Biraanuu mee guutaa kana duraa eegi. Lakki nartu dhis. Anu ni narra dhis. Lakki anas hin jiru mara kun. Lakki waan qabu Biraanuu keenya eegi. Akkana kunno ollaan akkana wal jaalachuu qaba malee wal mufachiisuu hin qabu. Hedduun gammade hamdiya mee guutaa kanarraa ililchigaa. Tolegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya diraamaa kanarraa akka bohaartanii fi akkasumatti illee akka barnoota guddaa irraa argattan abdii guddaa qabaachaadha. Warreen diraamaa kanarraa nuuf taphatan Mariyan Usman akka Hamdiyaadha, Abubakar Bushraa Yohaw Sisko akka Ibrahim, Faisal Ali akka Abbaa Jamaal, Sharmaarkee Adam akka Biraanuu ta'uudhaani kan diraamaa kana nuuf taphatan. Isaan hundaa'uu guddisneet isaan galateeffanna. Isinis dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa isiniin jechaadha.